waldaa sana keessatti qormaataaf rakkinoonni gurguddaan turanii otuma waldaa sana keessa jiru guyyaa tokko namoota waaqayyoo wajjin sagantaa konferansii deemna. Waldaa guutuu wangeela lakkoofsa tokko deemaa jirra. Otoo waldaa kana deemaa jirru jaraan akkas jechaaniin ture, har'a waaqayyo guyyaatti seenaa koo geeddaruudha. Waaqayyo har'a na ilaalan jedha. Sagantichi kruseediidha. Kamisaa amma sanbataa yookiin dilbata guddaatti ture. Roobii galgala garuu seenaan amma dubbadhe hundasaa fuula waaqayyootti barreesseetan ajanda irratti qabadheen bu'aa bule roobii. Kamisaa har'a waaqayyo natti dubbatan jedha. Namni tokko amma Ameerikaa jira, maatii isaa faana, obboleettiin tokko akka kana nu faana jirti, sadi taanee deemne. Gaafan jedhu natti kolfu ture. Dhugaadhuma waan sen kolfisiisu hin jiru, har'a waaqayyo natti dubbata, guyyaan har'aa guyyaa kootiin jedha. Haa ta'u malee gaafan waldaa dhaqee seenu na gammachiisutti ka'e. Caaffata tokko girgiddaarra kan jiru ilaaleetan ila ergaan koo kunoo kanadhan jedhe. Akkuma tajaajilli jalqabeen raajiin sun kallattiidhumaan waan jiru hundumaa gadi guuree na waame. Gaafa inni na waamu fuulduratti ba'uuf immoo nan sodaadhe. Gaafa nani baay'ee sodaadhe jedhu ammas irra deebi'ee waama Waaqayyo, ammas irra deebi'ee waama. Nan ba'ee gaafan ba'u maal hojiin kennan tajaajilaadhaan jedheen dhokse. Namoonni natti lolan baay'een jiru, namoonni na dursan jiru hangafoonni koo jechuun nan sodaadha keessuma kootuga. Achi waltajjiirra ba'ee ergaa gurguddaa waaqayyo natti dubbate. Gaafa tajaajilichi harka narra kaa'uudhaaf ka'u aamachaa'uu sabaa'edha. Innanni aamachaa'u jedhu ani sammuu kootti dafee maalan yaade yoo jettan kopheen ani kaawwadhu jalaan kamana daarii kan jedhanoo beektan laastikii mismaaraan itti rukutaniiru. Gaafan kufu namni laastikii sana narratti arga waan ta'eef kanaaf kufuu dhiisuu na wayyadheen murteesse. Haa ta'u malee afurri waaqayyo mo'ataadha nan kufee. Gaafan kufee naa kadhatamee gadi bu'u namichi tokko dhufee takkas jedhe, eessaati nan asuman jedhe. Ati dhugum nama waaqayyo ta'e jaakeettii birrii 2000 wayiin bitamu tokko ofirraa baasee natti uwwise. Ofii isaatii qullaa shaamiziin galee jechuudha. Sanumarraa kaasee waaqayyo hojii jalqabee sanaan booda waldaa kanatti deebinee galateeffannee otoo jennu guyyaa tokko sagantaa deemna. Ana wangeelaawii lama jennee otoo deemnu sagantaa mana abbaa qabeenyaa tokko deemna jechuudha. Mana abbaa qabeenyaa kana gaafa deemnu jara nan jedheen har'a mana abbaa qabeenyaa kana otoo hin taane waaqayyo warra abbaa qabeenyaa otoo hin taane nama lubbuu cinqamtu tokko mana nu geessu qaba jennan natti kolfadhe. Maali waaqayyo mana sooressaa dhiisee eessatti nu erga iddoo biraatti gaafa jedhan oo mana kana dhaqneen argitu hin jedhe. Garuu manni sooressaa sana deemaa irra. Otoo deemnu namichi hoteela qabaa, mana foonii qabaa akkasii otoo deemaa jirru numuma balbala manichaa ga'u obboleettiin tokko nu daawwalte. Obboleettiin nu daawwalte kun immoo baay'ee jechuun haala harka qal'ummaan jira, rakkina garaagaraa nama qabdudha. Maaloo hiriyaan koo tokko garbiraa deemuudhaaf biyya alaa maaloo gara koo koottaa jette. Gaafa gara koo koottaa jettu meen deemnaan na harkatti qabu barbaadan lakki waaqayyo iddoo kana ilaale koottaa gaafan jedhu anum sodaatanii dhaqani. Gaafa dhaqnu ishiin teessee manatti waan akka shiroo wayii bareedanuu hojjettee taa'anii otoo jiranii obboleettiin tokko achi jirti. Obboleettiin achi jirtu kun kamiyoon siniin jedhee mucayyoon yeroo mul'ata arge siniin jedhu mana sirreessaa keessa gaafan turu mucayyoon mul'ata arge kun innan bifa ishii argu direct isan arge faana sammuu koo keessa dhufa. Maa inni jedheen ilaale jechuudha. Achi kadhannee haa ta'u malee baane. Gaafa baanu erga baaneen booddee nan yaade. Booddee waldaattis waamnee gorsinee yaada kana tokkicha hin kaasneef. Mucayyoo kana hiriyaa godhachuuf murteesseera. Gara fuulduraatti jireenya waaqayyo ishiinaa kenne ta'uu keessi koo ragaa ba'a garuu dubbadhu edeniise. Sababiin isaa tajaajilaan waaqayyo kadhannee fi karaa kee qajeelu jennee otoo jennuu akka tasaa ta'e ishiin biyya alaa deemte. Erga ishiin biyya alaa deemte ani jireenya tajaajilaa otuman itti fufee jiru otuman ishiitti nimini guyyaa tokko abbaa kootiin akkas jedhe ani fuudhuun barbaadan jedhe. Akkam jedhe fuudhuun barbaada. Eenyu fuudha? Mucayyoo wayii argeera nan fuudha. Ishiitti nimi. Jennaan eessa jennaan hin beeku iddoo ishiin jedhe. Warri ishee eessa hin beeku jedhe. Erga akkas ta'e ani kanatti hin galu jedhe abbaan koo. Jennaan haa ta'u malee ani otuma jennu murteesseera keessi koo
Faazaritti waa tokko tokko nan kaasee jaarsi lafa naa kennanii jiru waan tokko tokko mari'achuutti jenne haa ta'u malee yaadan dhiyeesseef. Yaanni nani dhiyeessuuf kun maalidha? Akkamii hiriyaa yookiin immoo agadhumaatti gaa'ila nafaana uumuudhaaf hin barbaaddaa an hojjetaa Waaqayyooti jennaan an nama sii ta'u miti naa kaaste. Maaliif jennaan sababni kana ati nama hafuuraatii. Ani ganaa hafuuratti akkana guddistuun barbaada jettee yaanni ishiin jalqabatti naa kaaste obboleessa sirrii naa ta'uu keen barbaada. Obbolaa hangafaa keessa isa jalqabaa si godhachuun barbaadatti. Isayyuu dursite bilbila bitadhuutti qarshii obbolummaati naa ergite Waaqayyo ishee eebbisuuti isarraa kaasee gaafa yaada kana kaasuuf garuu lakki wanta akkasiitti. Tole Waaqayyo anaan natti dubbateera siinis Waaqayyo masatti dubbatutti eegin jedhe. Haa ta'u malee Waaqayyo ishitti dubbate. Gaafa Waaqayyo ishitti dubbatu tole jette sanaan waadaa galle fuula Waaqayyotti anin jedhe har'a fuula Waaqayyotti tole jedhe tole jette waadaan keenya Waaqayyodha. Sana gidduutti otoon kana jedhee jiru waadaan Waaqayyo yookiin waadaan wangeelaa cimaadha. Otoo ishiin biyyoota alaa kana hojjechaa jirtu hiriyummaan otoo jirru qorumsa baay'ee ture lola baay'ee ture. Akka nuyi yaada kana dhaabnuuf wantoonni hin galle jidduun taane jiru. Waaqayyo garuu yaada isaa waan ta'eef hin danda'amne. Hin amne yaadichi. Walumaa gala isaanii kan hin jedhu jalqabuma kana jenneetu waan baay'ee sin ajaa'ibu keessa birrii guddaa ergite. Birriin ishiin ergite sun walotoon beekin otoo maaliin mari'atiin mana kan kiyya ijaaree isa keenya jechuudha. Kan warra ishee ijaaree birrii irraa fi waan biraa hojjetu erge. Sana keessatti maa inni hojjetta nama namummaa qabaachuu murteessa. Arras ergaan qaba. Namoonni iddoo garaagaraa rakkatanii dafqanii mana namaatti rakkatanii gatii baasanii namoonni waa irraa nyaatanii gantanii fuula Waaqayyotti gatii isinii qaba. Qarshiin madda cubbuuti. Waaqayyoon sodaachuun garuu jireenya. Namoonni baay'een ijoollee biyya alaatti gubatanii rakkina gurguddaa arganii waa isinitti erganii gantanii dhugaadha jireenya keessaniif gaariin ta'u. Amanamaa fi dhugaadhumatti Waaqayyo duratti sinii taa'ota itti gala siniin taane taanaan garuu alaalatti dhiisa. Maaliif cubbuu guddaadha fuula Waaqayyo. Yoo har'a isaan isin harkaa fuudhuu baatan Waaqayyo siniin dhiisu. Anan namoonni baay'een dhugaadha kaasaniiru. Maaf hin dhiistu? Maa inni maal rakkoo qaba? Maal jedhe wantoonni hin turre jiru. Garuu sana hundumaan dabarre jechuudha. Haa ta'u dabarree otoo jirru yeroon jalqaba argee kaaste nama tajaajilli koo akka hundee godhatee abbatu goote dhashe. Dhugaa Waaqayyooti. Baay'ee tajaajila kootiif dhimmiti. Baay'ee. Egaa sana gidduutti yeroon ambo ture kanaa rakkina gurguddaa ture dhiphina gurguddaa maatiin bira turetti qorumsa gurguddaa ture achittis. Ijoolleen nanga biddeen inni arrabsuun tureera uffatan uffadhuun arrabsamuun tureera. Keessaayyuu guyyaa tokko mana buleetti eebbifamtu tokko dhaqeetanii achitti mucaa wajjin barannedha injinara eebbifamti uffata seera qabuun uffanne waan ta'eef xiqsii birrii 15 liqeeffadhee dhaqee bitee geesse. Eenyu ol ka'eettaa kennu maaliif ijoolleen natti kolfu kan jedhu. Haa ta'u malee mana obboleessa koo tokko dhaqee gaafan gaafadhu nama qabeenyum qabudha. Surree wayimee narratti dhumeen surreen 500 bitame kunoo garuu lafa jira guyyaa lama uffadhee garuu kunis hin ta'u widdiidha naan jedhe gatii mi'aane. Haa ta'u malee surricha wal jala dabarseenii dadhee naa kenneetu jechuudha. San hundumaan jedhee maqaan dura ishiin qabdu boontuudha. Boontuu faana yaada kana otuma hiriyummaan jirru tajaajila kootiif baay'ee nama iddoo guddaa kennitudha. Yeroo hundumaa jireenya mana keenyatti ittiin jiraannu caala bareedina miidhagina uffannu caala mana keessa mi'a bitannu caala tajaajilli kun galma ga'ee arguun qaba kan jettu dheebuu ishiiti. Ayyaanni Waaqayyo sirra kaa'e kun arguun qaba yoon jetti barakootti lafa kanarraa du'ellee tajaajilli galma ga'ee arguun danda'uun qaba nama jechuudha. Haa ta'u malee kana hundumaa keessa dabarree piroosesii dhumaarra nageenyu gara gaa'ilaatti gaafa dhufnu biyya alaatti dhuftee gaafa biyya alaatti dhuftee eerpoortii dhaqnu na wallaale. Eerpoortii keessa naanna'een barbaada
obboleessa amma Ameerikaa dhaqe tokko wajjin dhaqe ishii kana naan jennaa ishii mitiin jedhaan ishiin garuu natti kolfiti ture barte maaliif kun yoo jettan guyyaa baay'een argine bifni nan ishii beeku kaleessa magaala turte har'a adii taate maa inni kun jedheetanii dabalammoo huqqattuudha amma garuu furdatte maa inni jedhe booddee erga wal dubbisnee jenne amma namoota faana gara manaa galluttu dhagni kun urgufama ture nama biraa faana hin deeme moo ofi naman keessi ko baay'ee of shakke booddee asofsiisuu keessa ishee akka taate bare kan nama dhibu keessa gaafa gara gaa'ilatti deemnullee ciminni ishiin qabdu murtoo warri ishii waa baay'ee murteessuu danda'an darbitee ofii murtoo kennaa turte namoota waaqayyoo warran tajaajilu faana dhuftee waan cidhaaf ta'u ofii hojjechaa ofii nu bira dhaabbachaa jabaadhu naan jechaa anaan lola gurguddaa ture sana gidduutti jechuudha kana hundumaa goote gara gaa'ilatti deemne gara gaa'ilatti gaafa deemnu amma tajaajilli koo akka galma ga'u waaqayyo yaada guddaa ishiirraa qabaachuusaa tajaajila kanaaf immoo waaqayyo bu'uura ishii gochuusaa baay'ee natti beekame jechuudha haa ta'u malee kana keessatti akkuma si'a jalqabaa arge sana wanta argattu kamuu isuma dhugaa waaqayyooti qibaatii bitachuu caala waa gara biraa bitachuu caala hojii wangeelaatiif yoo ta'e jaalatti dhagaa maayikiidhaaf haa bitamu jetti isatti hin dibatan caala diddibachuu uffata faashinii kana maal waan hin barbaanneef waaqumatu ogummaa ishii keessa kaa'edha ogeettiidha nama waaqayyo waan guddaa keessa kaa'edha kanarraa kaaseen maqaa ishii boontu kan jedhu kana obseettan geeddare obse jechuun wanta hunduma kan inni irratti obse waan hunduma kan inni ishii irratti dabarfadhe waan hundumaa waaqayyo karaa ishii kan narra dabarsedha waan ta'eef ishiin tajaajila kootiif namni lafee dugdaa malee hin socho'u akkuma kana tajaajila koof lafee dugdaa taate jechuudha erga gaa'ilatti gallee yeroo hundumaa tajaajilli eessaan ba'ee akka mul'atu barbaadde kanaan otoo jirru tajaajila sababa ishiitiin hiriyoota ishii baay'een bare hiriyoonni ishiin ani bare dhugaadha baay'ee namoota waaqayyoof of kennan namoota waaqayyoon jaalatanidha hiriyoonni karaa ishii bare namoota baay'eedha namoota gurguddoota baay'een karaa ishii bare ishiin eebba isa lafarraa qofa miti eebba waaqarraa akkuma karaa ishii waan baay'een nuu ta'e akkuma kana immoo namoota baay'ee kan hin bare karaa obseete jechuudha ani fira qaba nama qaba kan hin jedhe erga hundumtuu darbee namoonni nafaan wangeela kanaaf gatii baasan karaa ishii karaan argadhe namoota baay'een qaba jechuudha haa ta'u malee otoo akkatti jirru waldaan dura ture kanarraa erga gaa'ila godhannee jennee waaqayyo amma hin gaanaan jedheetu waldaa ani hojii itti hojjechuu barbaadu lafa onaa misoomsetu jira naan jedhee waaqayyo natti dubbate ammatti fufinaan jedhee waaqayyo gaafa jedhu ijoolleen hiriyoonni ishii waan qaban walitti fidanii wangeellaa hojjetamu ayyaana kana hin deeggarra gaafa naan jedhan waan jiru walitti fidaniitu waldaa biiftuu wangeelaa kan jedhamu gudaritti hundeessine jechuudha waldaa biiftuu wangeelaa kana gaafa hundeessinu qorqorroodhaa mukadhaa waan jiru hundumaa tajaajiltoota sadii faana qabannee sagantaa kanatti fufne gaafa itti fufnu ka'umsuun sanaan waldaan kun baay'ee guddate waldaa kana keessatti waggaa 9 guutu kan hin muudamaaf iddoo dhabe waggaa 9 guutu taa'ee waldaan sun akka Finfinneetti nu qoranii muudama naa laatan jechuudha akka bara ammaa namni callisee maqaa ofitti dhoobee ani apostiliidhaan meejariidhaan profeesariidhaan maal jedhan miti dhugaadha seera qabeessummaa waldaan sartifikeettii naa kennite kennaan irra jiru na muudde jechuudha erga muudama kana fudhadhee jireenya itti fufnee haa ta'u malee sana gidduutti ammas qormaanni waldaa keessaa itti fufuutti ka'e namoonni baay'een waldaa keessatti lola kaasuu dhufee waldaan sun akka diigamuuf seexanni hojii gurguddaa hojjete sana hundumaa keessatti ani mee waaqayyo irraa waa dhaga'a jedheetanii guyyaa 40f waldaa nama bakka buusee gara kadhannaa galee jechuudha ergan gara kadhannaa galee guyyaa 40 kana otoon kadhadhu guyyaa 40 kana mana cufadhee otoon kadhadhu tole kutaattaan uttan fufa
Senam ke budai kabo era dwai ke saka so sajal kabo madali do bem ko chanke Senam ke budai kabo era dwai ke saka so sajal kabo madali do bem ko chanke kana ke tinar gadwani ko bada kanke Sirriitti nargeessi beeka maleenyummaa kee kana akka keetiin argadhani kophaadha kan kee Sirriitti nargeessi beeka maleenyummaa kee barbaadde na beem ilaallooni kana akka keetii jaallatamaa koo galanni ulfinna keetii jaallatamaa koo galanni ulfinna keetii jaallatamaa koo galanni ulfinna keetii jaallatamaa koo galanni I can't tell. Wanti kun na farana jiruuti ana fojjate qilleensa tonaaf karaana irruu korretti dubbatte wanti kun na farana jiruuti ana fojjate galaana tonaaf karaana irruu korretti dubbatte kana akka keetti naaf ta'u ani barbaade nabee Garaake tolgaale fayyadu kunoo isa jabee kana akka keetti naaf ta'u ani barbaade nabee manaake tolgaale fayyadu kunoo isa jabee barbaade nabee milaallooni kana akka keetti jaallatamaa koo galanni ulfinna keetii 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 Satina gote me fitu mi sana bega fala valitu Uko chite ta dora si funkina mito sagarara Satina gote me fitu mi sana bega fala valitu Uko chite ta dora si foto mito nigarara Akkasin daganne tasiyade karake tabate abin kojige Iya koti kute sirratu nungala takesuna mulatu Akkasin daganne tasiyade karake tabate abin kojige Iya koti kute sirratu nungala takesuna mulatu Galata lakulaku anjedan kabu muku Atutu kam tolike Birander bamu karke Galata nakulaku Jedan kabu muku Tutu kami tolike Birander bamu karke Galata nakulaku Jedan kabu muku Tutu kami tolike Birander bamu karke Galata nakulaku Jedan kabu muku Tutu kami tolike Birander bamu karke
Galata na kulaku jedhan